bache sitti kolfa. Si agarratti maga dhufteetillee. Wayne balaacho. Nama qabdaa Finfinnee keessa. Finfinnee keessa maal? Nama qabdaa firoo minamni qabdaa. Jiru Kristaanaan rakkoon qabu yeroo galuuf kaatu nutti himi si ergina bootaa isaatti. Garuu COC kee bara COC kee onlaayinii ta'uu qaba dirqama tolchina kee. COC barattee onlaayinii gochuu qabda. Maaloo kan kee addadha. Kan kee addadha dhugaa rabbi kan kee immoo addadha. Ani immoo mudannoo naannoo mudate jechuudha yeroo dura suudii dhaqee dura beektanii intala durbaa tokko bichaa mana keessaa qabu. Kazaa taataabii godha kuma 50 galtaniitu garuu taataabiitti dabala. Kazaa intala durbaa tokko inni irraa qabu. Intala durbaa tokko mana keessaa qabu durbaa heeruma geesse jechuudha. Kan ishee fuudhu eenyudha? Ani obboleettii madaamii ilma isheetu ishee kana fuudha Kanaadaa jiraata. Itoophiyaa fakkaata bakka bareeda diimaatu adii miti diimaa baay'ee bareeda. Kazaa sargii dhufe an sargii biyya keenya kanan beeku gadi ba'een dhaabadhee ilaala. Sargii dhufe waan ta'eef sargii dhanaan jettee dhaqee jedha sadii moo akkasittidha afaan xinnoo dubbachuu jalqabeera maaliif silkiinaaf hin eeyyamu waan ta'eef beekala dubbachuu maal tokko beekna. Kazaa sargiidha. Sargii ani wayyaa koffadhee shaarbii koo hijaaba koffadhee gurdii koffadhee shurraabii koffadhee waan isheen naaf bitte sana isheen gaafa bakkee deemnu mana haadha koo deemnu uffanna naan jette malee sargii irratti namni uffadhu naan jedhin jiru. Sargii namni baay'ata wajjin hin baay'ata. Kazaa ani kee bakkee dhaabadhee mushurraa dhuftu ilaala. Bibbi keessatti gadi deebisee waan garra jira maqaa isaatiin. Miintira jirta maal odeessita lubbuu. Kazaa ani kan keetti sargii dhadhee dargaggeessa akka jiru wayyaa adii uffatee dhufee garra jedhee makiinaa meeqaan manatti ol gare. Dargaggeessi jechuun dargaggeessi ishee fuudhu dhufe ani maalittan beekan seenaatti fakkaatu asii sarbaa baana achi sarbaa dhufu waan akkasiin se'ee malee ani sargii biyya sanaa hin beekon. Sargiin biyya Suudii immoo sargiiyyuu miti dhugaa rabbii waan guddaa bareedaadha sargii isaanii. Achituun dhaabadhee ilaaluu dhuftee asumarraan nama naqabuun arge asumaan. Nama siin naqabee yaa haywaan yaa kan ta'eyyite maal abbaa keessa hojjettanaan jette bakkuma hin jiru wallaalee mushurraa laalaan jira jechuudhaa fi afaan arabiffaa sirriitti hin beeku. Yaa haywaan yaa qalbii garuu hin beeka. Achi maal hojjetaa hartanaan jette kasaan bakka gaafa ishee dhiyyite bakka rifadhee waan an godhu wallaalu ofirra dhaabadheen boo'e darajaarra dhaabadheen boo'e. Waan an godhu wallaale kana jedheetti immoo kan afaan arabiffaan beeku. Seera biyya Arabaa ani hin beeku seera biyya keenyaadhaan se'an. Achi fuutee ol nagashitee sa'aatii tokko kilaasii kootti nagashitee kilaasiin koof kilaasii ishee immoo wal bukkeedha. Rakkoon qabu miyuutii godhi dhufuu danda'a. Miyuutii godhi. Tole. Sa'aatii tokko natti iyyite lammatatti deebita taanaan akkasii lammatatti deebitaa dhamtiin akkasii ishee milikitaan natti agarsiistu akkasii. Lammatatti deebita armifana kana jette birsa isheen akkasaan jette erga gaafa sanaatiif wanti fedhe dhufe iyyuu bakka ittiin deebi'e. Innaa kana na mudateera naanis. Akkaataatti dhufamu minaamin immoo hunduma keessaniif akka viidiyoo tokko isinii hojjedha nama baay'ee na gaggaaftaa waan ta'eef tokkoon isin hubachiisuu hin danda'u isin hanga intini godha keessaan immoo wajjin haasofnaa bootaasaa immoo isin xoqqomaa ani bootaasaan si erga malee kan waan hundaa fixatu si'idha. Si galamtee an bootaasaan sitti agarsiisa biiroosaa. Sittan agarsiisa dhattee duukaa softe intarvii gootee maal jetta garuu tuuchiin naqiin COC'n kee onlaayinii ta'uu qaba. Onlaayinii barumsa barattee fittee onlaayinii gochuu qabda COC. Akkasuma siin jedha lubbuun miyuutii irraa kaafadha. Awwii ani COC'n qaba. Waggaa meeqatti biyya Arabaa argee dhufte? Gara Ergeeti baaftee hagamtaa baaftee. waggaa 3. Maqaa ispaardii waggaa 3 ispaardiidha. Garuu mana barumsaa baratte beektaa? Mana barumsaatti baratte. Beeka garuu deemuu hin danda'u. Maaliif? Duraanii iddoo sanarratti COC barsiisaa turanii amma hojjecha jijjiiranii waa biraattiin hojjechaa jiru beekte. Rakkoon qabu isaanumti jiraatanii jennaan qirincaafi biraa qabu waan ta'eef qirincaafi biraa qabu waan ta'eef si asaaddasuu danda'u gaafadhu. Sanuma naqee gaafadhu. Si asaaddasuu danda'u qirincaafi biraa qabu iddoo biraadha. Waardiyyoota isaanii maal isaanii kan hojjetu. Kan biraa baasuu hin danda'u. Inni kun iyyuu ispaardii ta'uunsaa dhiisuusaan beekamne bara. Isa
yoo ilaalchiste isa kana ilaalchiste mana barumsaa sana dhattee gaafa jettee dirqama. Online ta'us dhiisuusaa cheekii gooseen yoo online ta'e yoo online ta'uu barbaade kan biraa baasuu hin danda'u. Hin dandeessa garuu isuma baasuuf iyyuu eegala isuma baasuuf iyyuu tikeetiin ati biyya arabaatti hin galtu si barbaachisa. Dhaggeeffadhu tikeetii itti galtu si barbaachisa garuu annatti fakkaata waggaa 3 booddees faardii ta'a gara biraa baratta malee ammoo waggaa 5 ja'aatti waan fayyadu itti fakkaatu. Garuu yoo mana barumsaa qabaatte ani viidiyoo isin hojjedha keessaa isiniin deddeebisu viidiyoo tokkoon isin hojjedha iddoo isin dhaltan immoo har'a bor galaa jirra biyyatti jennaan akka COC baradhaan isin jedha COC baradhee fixeedha waan hundumtuu warra kan kun harka jira jennaan iddoo ati galtu siida waliin sitti maa kanuma dubbitu. Akkasidhaa tolee jabaadhaan garuu mana barumsaa kee dhaqee gaafadhumee asaaddasuu nan danda'a mana barumsaa kee miti bara warruma si barsiise sana beekta miti qaamaan. Beektaa isaa nan beeku garuu amma erga waggaa lamaatii argee isin beeku iddichi jijjiirameera waan ta'eef isaanis iddoo biraa jiru. Gaafadheera kun illee soddoo isaan jedha maaliif amma hidhatu dhattee guyyaa 45 isa biyya teessuu sii xinnaata. Garuu yoo tokkotti zeeroo irraa barattee ganaa guyyaa 45 eeggatta COC'n kee wallaanii ta'uudhaaf. Isa malee immoo hin deemtu eessayyuu. Viidiyoon isin hojjetan duu keessaniif takkaatan viidiyoo isin hojjedha garuu yeroo kooyitiin dhuftan manni gaariin jira manni gadheen jira kan isin itti fayyadamtan biyyatu gadhee ta'e osoo hin taane carraa keessantu gadheedha manni isin ga'u gadheedha carraa keessantu gadheedha malee. Kooyitiin duwwaa miti hawwi ila dhugaa dubbachuuf jechuudha. Joordaan kana keessatti amma fakkeenyaa fi ijoolleen jiru mana haadha niitii kooti mana obbolaa niitii kooti kan hojjetan jechuudha. Amma normaalii iddoon ani jirutti ijoolleen jiru maatiidhas akkuma nama isin jedhe sareen jira ijoolleen jiru bakka firiidamii qaba. Hojiin natti hin baay'atu haa ta'u malee mana obboleessa ishii gaafa deemtu immoo kanarraa nyaanni hin jiru. Hojjettuun mana keessa eessa akka bultu beekta mana fincaanii keessa dhugaa waaqa jiraatan sitti hima. Manni fincaanii isa qadaada hin qabu. Dararaa isaan dararaa miti. Joorda miti even waa biraa miti asuma keessatti iyyuu isa ani argaa jiruu fi ijoolleen kan hojjechaa jiran tokko miti. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif iddoon ani jiru gaariidha iddoon kaan immoo gaariidha jechuu miti akkuma iddoon gaariin jiru iddoon yaraanis jira. Kun beekamaadha carraadha waan ta'eef rakkoon qabu wanti inni guddaan wanti biyyaa baaneef karoorri keenya hojiidha waan ta'eef akka carraa keenyaadha. Akkasidha siin jechuun barbaada. Kana beekuun keessarreedha maaliif kan jedhe beektaan kottaa innaan dhuftu osoo hin taane manni gaariin illee manni gadheen illee akka jiru isinitti himuun barbaada. Garuu manni gadheenis jira manni gaariinis jira manama gaarii keessan jira waaqaaf galatu bor immoo beeku waa gadheen naquu namuu danda'a garuu ammaaf illee gaarii keessan jira. Gaarii keessa waan hin jiruu fi namni dhibbi yoo dhufe namni 70-80 mana gaariin dhabu. Hiddamni yoo gadhee argate iyyuu jechuudha. Kanaaf immoo gadhee sana immoo akkamitti jijjiiruu dandeessa biiroo dhatta'e si akkuma tokko biirootti deebitee. Biiroon hin dhufe yoo siin jedhe iyyuu dirqama mataa keetti biyyattan deebi'e mana keenya hojjedhu jettee gaafata hojii diddee dhaabdee teessee arabni si deebisa biirootti tun jaalatin birri isaa kisaaraa garuun barbaadu kanaaf diinaara 700 anama diinaara 800 keessattuu wanti si dhibu amma biiroo dhumtee nuti keessa dhufe Joordaan keessa jiru ijoolleen jechuudha asiitii rakkatanii maaluu beelofne akkasittiin dararaarra jira manumti iyyuu nuuf hageeddaramu jedhanii gaafa isaanitti bilbilanii warrootuma arabaa kana wayya jechuudha. Hojjettoonni Itoophiyaa kan keenya warri biiroo keessa jiranii deebii isaan siif laatan. Lasiraan hojii maxxaashuu gumbas bileet sirrii useen jetti bakka. Erga hojiidhaan hojjee maaliif na dhaggeeffadhusitti nama rakkoo tokko mana keessa argee dhaqee gaafa torbee lamaan wanitti sun hin ta'u taanaan yoo lakki jedhee lamaan keenya iyyuu kisaaraa keessan galu. Si geessu biyya kanaa itoo biiroon akkam fedhe fagee miti utaalee wanta fedhe si godhee biiroon naqa jedhee ka'ee jennaan. Maakosa gara fuulduraa waggaa 2-3 taa'ee kanan gaddurra har'a gaddee ba'uu konaa wayyattee murteessite biiroon namni humnaan si dirqisiisu hin jiru. Giinnu mirga keenya dubbachuun barbaada. Yoo biiroon lakkiin dhufee hin barbaadu. Ishi bakka biiroo dide. Akkas ta'e biiroo dide. Miila keetiin na dhibee biiroodhuma keessayyuu isayyuu warri arabootaa tarii rakkina keessi gaafachuu danda'u. Tarii ijoollee afaan hin beekneef warroota kan akkasitti yeroo gaafatan ijoolleen kan keenya garuu intalli kun wanta akkasii rakkattee beelofte yookaan immoo waan ta'e taateetiin jedhan.
yoomiyyuu taanaan jechuudha. Ofii keenyaaf iyyuu hin tollu bara. Hojiidhaaf dhuftee morma kee gadi qabadhu hojjedhu. Ishiin biiroo keessa hojjetti yoo ta'e ani biiroo keessan hojjedhaa miti. Namni rakkina namaaf hin hubatu. Biyya namaa keessatti jechuudha. Dhugaa rabbii. Innaa waan akkasiidha. Manni hunda tokko miti. Biyya Dubaayii keessatti iddoo garaagaraa miidhamaa jira. Biiroonis immoo hamaan jira garuu immoo isinis immoo hamtuu akka biiroo sanaa teessanii dhaga'uun barbaadan ta'u jettanii siqsiqqettanii yeroo isin boosan isaanitti mana jaallateessanii gaddu waan ta'eef manuma kamiyyuu dhaquu hin dandeessu gin isin cimtuu ta'uu qabda biiroo dhaquudhaaf immoo biiroon hin ofiisiin jechuu danda'a korsi biiroon akkatti deebitu hin barbaadu maaliif yoo teesse akka birrii isaanii nyaata bara yoo teessee mana birrii isaanii nyaata kanaaf hidha isaan akka xiqqadhattu hin barbaadu garuu immoo biiroo dhaqee mannuun biiroo kan mana 15 ol jijjiirrate jira ana biraa. Ini amantaa kana garuu biiroon barbaadeen bitan isheen adda jijjiirrachuu garuu hin dandeessa karaa biiroo keenya karaa biiroo kaanii garuu hin beekan biiroon karaa dhufe garuu dhuma jijjiirratti rakkoon jiraateen rakkoon koo akkasidha kanaaf anas taa'uun barbaadu yoo isheen humnaa ol illikii keessa gashite immoo itti sobdee hirqinfatta sobdee hirqinfatta balleessituun dura boossedhan isa booddee baqa kottu siin jetti isheenan keenya. Ana mangga hojii akabadde tu bakka biyyatti si gashamale tu hundee hojjettu maalodha jettee rakkoo koo bakka biyyumatti deebisu biyyumatti deebi'uu kola hojii jedhee jennaan bakka miidhaa guddaa keessa jirti tokkottettani garuu akabaduu fedheen boo'ee malee agas maradee rakkoon irra ga'ee miti waa'ee kaatuun jiru iyyuu hin baheen sinitti meera rakkoon koo waa'ee kaatuun jiru mana keessa dhiigni koo waa'ee maleen hojjetu sa'aatii 24 laayivii irra taa'uun barbaada.